Tolee waaqayyoon isa jiraataa waaqa amananne nuuf immoo amanamee guyyaa kanaan nu ga'e haala nuyi keessa darbuu hin dandeenye hedduu keessa sanu dabarse har'a iddoo kana geenye waliin dubbisaa akka dhageenyuuf carraa isa nuu kenne hin galateeffannaa maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa guyyaa har'aa kana dubbii waaqayyoo waliin ilaallaa gabaabinaanii sagalee waaqayyoo keessaa guyyaa kana waliin ilaallaa jedhee kanani yaadu wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 6 sagalee jirudha. Dubbiin kun akkas jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 6 inni jiru akkas jedha. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan kiyyoon isaanii hamma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatani. Ameen. Hin kadhannamee waaqayyoon. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yoo namatti yeroon darbe sitti yeroon kan hin darbine warra gargaaruu barbaaddee isaan yeroo isaan humna dhabanitti ati gidduu galuuf keerraa kan ka'e waan namni gochuu hin dandeenye inni gootu ammas kadhannaa dubbii keetiin abdiif amantii nuyi qabnu nuuf haaressi sagalee keen gara keenya kottu maqaa keetiin jalqabna hamma xumurutti nu geggeessi maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Dubbiin har'a dubbifanne kuni dubbii yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin lafarra deddeebi'aa ture hojjetaa ture waan inni hojjetaa ture keessaa dubbii dubbatu tokko wajjin hin ilaalla. Yeroon kun akka wangeela Luqaasitti yeroo jalqaba tajaajila gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin fakkaata. Yeroo inni bartoota isaa waamaa ture keessaati wanta ta'e fakkaata. Yeroo kana waan ta'e keessaa dubbiin har'a wantoota barreeffaman keessaati addadha. Inni wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 6 jiru kun gooftaan Yesuus Kiristoos gara jara kanaa lafa bari'ee dhaqee nuun jedheeti lafa barii yeroo lafti ifu yeroo isaanii kiyyoo isaanii miicatanii ba'uudhaaf jedhan waan ta'e tokko nutti hima warri qurxummii qaban dubbiin numaadha garuu Yesuus hojii jalqabuudhaaf jedha. Kanaaf ammayyuu waa tokko jechuu barbaada mata dureen jalatti dubbadhu akkas jedheetan dubbadha namaaf iddoo dhumetti waaqayyoo hin jalqaba. Yeroo namaaf dhumu namni dhume yeroo jedhu kana booddee humtuun jiru yeroo namni jedhu waaqayyo immoo tokko jedhee nama jalqabsiisa. Egaa dubbii kana gaafa ilaallu gara dubbii kanaatti deebinee jechuu kooti gaaf tokko Yesuus Kiristoos gara ciisaa bishaanii iddoo namoonni qurxummii qaban dhaqe nuun jedheetu yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos gara jara kanaa dhaqe jarri kuni akka kana ta'anii akka isaan jiranii nutti hima qarqara bishaanichaatti kiyyoo isaanii maayini bidiruu isaanii achi harkisanii akka isaan hidhan abdii kutanii akka isaan jiran. Egaa yommuu isaan bidiruu isaanii abdii kutatanii kana booddee qurxummiin hin qabamuu jedhanii yeroo fixanii yeroo lafti bari'e yeroo isaan galuudhaaf jedhanitti gooftaan Yesuus Kiristoos dhaqee akkas jedhe Phexrosiin bidiruu isa kan keetii hiikiitii galaanicharraa achi naa buutee maaliif jennaan namoota baay'eetu Yesuus Kiristoos irraa dubbii dhaga'uudhaaf jedhanii wal dhiibaa jiru yeroo sana keessa. Kanaaf Yesuus Kiristoos lafa namoonni dhaabatan sanarraati achi hiiqe galana keessa bidiruurra dhaabate yookaan taa'ee barsiisuudhaaf jedhee bidiruu kee achi naa hiiksisiiti naa eeyyamiittiin jedhe. Phexros gaaficha yoo haalli inni keessa jiru mijachuu fi baateeyyuu Yesuus Kiristoosiif bidiruu isaa eeyyameef. Egaa dubbiin akkasi nama gooftaatti of gateef yoo mijachuu fi baateeyyuu gooftaadhaaf dhimma barbaachisuuf nama ooleef waaqayyo hin oolaaf. Kanaafuu sagalee kanarraati gaafa laallu Yesuus Kiristoos erga namoota gara isaatti dhiyaatan erga barsiisee booddee barsiisa dheeraa erga isaan barsiisee booddee gara Phexros fa'itti galagale. Egaa waa tokkoon dubbadhu waaqayyo nuun hojjete utuu nuuf hin hojjetin hin hafu. Nuun hojjete kan keenyatti fayyadame utuu nuun fayyadin hin hafu waaqayyo kanattiin amana sagalee kanarraa badhees akkasuman dubbadha. Erga dubbii kana eega dubbii kan isaa xumuree booddee gara Phexrosiif warra Phexrosii wajjin jiran isaanitti deebi'eeti gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe meesin immoo amma qooda keessan yeroo keessanitti kiyyoo maan qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaa isaaniin jedhee jedha. Yeroon kun yerootti kiyyoo darbatan miti. Namaaf yeroon isaa darbeera. Namoonni baay'een akka jiranitti qurxummii qabuun kan inni mijatu halkanidhaa jedhu yeroo gaaddidduun namaarraa mul'anne jedhamee yaadama. Amma garuu lafti bari'ee
jarruu bidiruu isaanii hidhatanii kiyyoo isaanii miicatanii yeroo galan malee kana booddee yeroo itti qurxummii qaban miti. Isaaniif yeroo miti, Yesuusiif garuu yeroodha. Isaanitti yeroon darbeera, Yesuus garuu hojii jalqabuudhaaf jedha. Egaa dubbii kana gaafa laallu Yesuus Kiristoos erga darbadhaa jedheeti Phexros akka kana jedhe karaa keenya dadhabneerraa jedhe. Dheedaa halkan guututti dadhabaa bulle akka ogummaatti hin danda'amu, akka humna ofiitiin yaalanitti hin danda'amu. Meeshaan nama harka jiraateefis galma hin ga'amu kana booddee akka namaatti bidiruu qabu, akka namaatti kiyyoo qabu garuu hin danda'amne. Si'achis hin danda'ama jedhamee yaadamu. Yoo dhibe guyyaa biraa carraa biraa barbaadu malee. Amma garuu carraadhuma darbee deebisee Yesuus carraa gochuudhaaf ka'eera. Hin danda'ama kun Yesuusiif carraa darbeera jedhame sana deebisee carraa taasisuu hin danda'a Yesuus. Garuu dubbiin akkasi. Namichi Phexros jedhame kuni sababii yeroon mijataa ta'e miti kan inni kiyyoo darbatuuf. Sababii kiyyoonsaa kaleessa yoo qabuu bareef darbata miti amma. Sababii bidiruu qabuuf darbata miti amma. Sababii muuxannoo qabuuf darbata miti amma. Akkas jedhee Yesuus Kiristoosiin sababii dubbii keetiin darbadha jedheedha. Sababii dubbii keetii. Sababii dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Yemmuu sana gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee Phexros jecha Waaqayyootti ilma Waaqayyoo isa foon uffatee mul'atetti amanee bidiruusaa achi deeffatee iddoo bishaaniitti jechuudha. Kiyyoosaa qurxummii qabuudhaaf yaalii haaraa dubbii Yesuus irra dhaabatee akka inni jalqabee dubbiin kun nutti hima. Ergasii booddee waan nuyi arginu maa inni qurxummiin hin jiru jedhame amma waamamee dhufe. Maaliif yoo jenne warra Waaqatti amanatanii fi duwwaa gara guutuutti geeddaruu Waaqayyoo danda'a. Maaliif yoo jettan halkan sun galaanni sun duwwaa ture malee qurxummiin keessaan argamne. Idduma isaan itti dhabaniiti biyyan geeddarchiifne lafa biraa dhaqaattiin hin jenne. Galaana isaan keessaa dhaban keessaati qurxummii kiyyoon gotatee baasuu hin dandeenye walitti waame Yesuus. Egaa akkasitti fakkaatanaan Yesuustu waame malee utuu jira ta'ee halkan sana qabu ture. Halkan irra bulan qurxummii qabuu hin dandeenye. Amma garuu lafa hin jiru jedhanii isaan ba'uudhaaf jedhanii Yesuus Kiristoos jecha isaatti amanatanii gaafa isaan darbatan qurxummiin dhufee kiyyoo guute. Kiyyoon sun hamma tarsa'uu ga'utti jedheetiin nutti hima sagaleen kun. Waan xinnoo tokko waan isaa irratti hin oolan miti. Waan irraa hafa ollaa isaaniitiif ta'u lafa dhaban keessaati argatan. Kanaaf dubbiittaanu gaafa fudhattee ilaaltan akkas kan jedhu dubbii Waaqayyoo argina. Yemmuu kiyyoo isaaniitiin qurxummii sana harkisanii baasuudhaaf jedhan kiyyoon isaanii bidiruun isaaniis qurxummii Yesuus Kiristoos galaanicha keessaa isaaniif argamsiisana fuudhee bakkeetti baasuu akka hin dandeenye argan. Sila'oo dhabanii keessaa ba'an. Amma garuu kan bidiruun isaanii fuudhee ba'uu hin dandeenye argatan. Kanaaf akka kana ta'eeti argina. Bidiruu biroo warra qaban hiriyoota isaanii achi as hawwatanii bidiruu warra ollaa isa duwwaa ta'e isa kanatti fayyadamanii duwwaan inni kan Phexros faan guutee duwwaan kan ollaa isaaniis guutee halkan itti leeyyoodhaaf galuudhaaf jedhan dadhabbiidhaan galuudhaaf jedhan harka qullaa kisaaraadhaan galuudhaaf jedhan amma garuu harka guutanii irraa hafaa fuudhanii akka isaanii deebi'an dubbiin Waaqayyoo nutti hima. Anaan kan na dhibu garuu dubbii kana keessaati mee yaadamee gaafa sana halkan sana qurxummii qabuudhaaf dadhabaa bulan hin danda'amne utuu isaan yaalanii lafti itti bari'e. Amma immoo gaafa Yesuus Kiristoos dubbatuti galaana keessaatii qurxummii hedduu gotatanii achi as baasan. Gaafa Yesuus Kiristoosiin dhaga'anii iyyuma keessaa badhaadhummaatti darbanii qurxummii isaan irratti lafa dhawwitti turee laata jedhee yaada Phexros. Garuu akkas godhe Phexros gaafichi qurxummii achitti gatee jilba Yesuus Kiristoos irratti lafa dha'e miilla Yesuus irratti kufee gooftaadhaa jedhe Yesuusiin. Isa Yesuus fide dhiisee isa fide Yesuusiin yeroo inni waaqeffattuuti argina dubbii kana keessaati. Egaa akkasi tarii kan keenyaan faallaadha ta'a. Bara keenya keessa namni baay'een gaafa duwwaasaa Yesuus Kiristoosiin dhaga'e gaafa guutuuf garuu isa isaaf guutetu hin ta'in isa guutametti gora. Phexros garuu gaaficha waan Phexros hojjete yoo fudhattee ilaaltan garuu isa guutame gara kiyyootti yookaan gara bidiruutti deebi'etu hin ta'in isa hir'uu guutuu taasise gara gooftaa Yesuus Kiristoositti deebi'e. Miilla Yesuus Kiristoos irratti dhaqee kufeeti gooftaadhaatii ittiin jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Egaa dubbiin akkasi bara keenya keessa wanti Waaqayyo barbaadu kanadha jedhee yaada. Ammayyuu namoota baay'ee lafa hir'uu isaaniitti gaaf tokko duwwaarra gaafa ta'an Waaqayyo qaqqabeef
naan guutu jedhanii osoo yaadan natti darbeera yeroon amma kana booddee naman ta'u kiyyoon koo deebi'een guutu waan abjoodhes galma naan ga'u warra jedhan Waaqayyo harka qabee gaaf tokko dubbii Waaqayyo dhaga'anii Waaqayyo lafaa isaan kaaseera ta'a. Bara keenya keessa namoonni baay'een Waaqayyo qabee lafaa isaan kaase akka Phexros gaafichaa dhaqanii gooftaa Yesuus Kiristoos jalatti sagaduurraa isa isaanii kennamettitu sagadanii waaqarraa kan fagaatan namoota baay'eetu jiru. Mee yaadadhaame guyyaatti gaaf tokko duwwaa lakkoofnee as keessaa hin baanu jenne as keessaa ba'uudhaaf yeroo natti darbeera noo namaatti hin dabalamu yerootti jenne qabnaa laata qabdaa akka nama dhuunfaatti garuu Yesuus gidduu galee seenaa gaafichaa sana seenaa darbe taasise amma Yesuus Kiristoos itti kuftee isa sagadaa jirta moo yeroo amma qabdu kana keessatti waan inni sii kennetti konkolaataa ta'u mana yookaan jireenya kan biraa isatti kuftee Yesuusin irraanfatte laata yoo isa Yesuus sii kenne irratti kufte ta'e yoo isa Yesuus nuu kenne irratti kufne ta'e faallaa Phexrosidha gaafichi. Egaa yoo akka Phexros goona ta'e garuu isa nuu kenname irratti hin ta'in isa nuu kenne isa gaaf tokko lafa duwwaa keessaa ol kaase duwwaa keenya keessatti mul'ate guutuu isa nu taasise Yesuus Kiristoosiin waaqessaa bara keenya itti fufuutu nutti jira. Egaa gara dubbii kanaatti isa ijoo san jedhe sanaatti gaafa deebi'u tarii har'a immoo har'umarrayyuu dhaabannee gaafa yaannu kan koo baritti darbeera jettee namni yaaddu jettee namoonni yaaddan jiraachuu dandeessu sirriidha nama waan taaneef beekumsi keenyas waan galmaan nu hin geenyeef dandeettiin keenyas iddoo nu yaanneen iddoo yeroo baay'ee waan ittiin nu ga'uu dadhabeef tarii immoo qabeenya iyyuu qabaanne lafa nan ga'a jennee yaanne tokko ga'uu dadhabne fagootti achi ilaallee achiin ga'u jennee yaanne natti bari darbeera namoonni jettan yoo jiraattan na dhaga'a dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Sagalee Waaqayyoo kanarraa gaafa laallu Phexros fa'itti yeroon darbeera lafti bari'ee bidiruu hidhatanii deemuuf jedhu kiyyoo miicatanii yeroo miti jedhame yeroon ta'in keetti Yesuus dhufeera atiis yeroo miti hin jedhin yeroo dhume Waaqayyo haaressuu danda'a namaaf darbe yeroo jedhamu sana fide Yesuus Kiristoos yeroo haaraa gochuu danda'a kana booddee eessaa dhufee harkina guutee namaan qixxaadhaa hin jedhamu Waaqayyotu lafa fidee harka namaa guutu hin beekamu Phexros fayyoo harka isaanii guute bidiruu isaanii guute kiyyoo isaanii guute salphina keessaa ol fanatti ce'ani Yesuus Kiristoosiif iddoo kennanii inni immoo iddoo isaaniif kenne akka namaatti namoota milkaa'an isaan taasise milkaa'inni jira Yesuus Kiristoos bira bara keessa miti qilleensa keessa miti Yesuusiin dhaga'uu keessa jira garuu waa tokkodha waan nuyi Phexros irraa barru wanti guddaani akkan kaleessa baretti hin jenne Phexros amma gaafa lafaa ka'uudhaaf jedhu akkan beekutti hin jenne akka abalufaatti hin jenne kan Phexros jedhe gaafa milkaa'inatti qajeelu yaa gooftaa jedhe akka dubbii keettan darbadha sababii dubbii keefan darbadhaa jedhe kan nu dhibu yeroo baay'ee isa kana jireenya illee jiraanna hin amannallee ta'a waan Waaqayyoo jedhe naa raawwatamallee jenna ta'a akka gooftaan jedhetti jiraachuun akka isaatti dubbachuuniif akka isaatti hojjechuun yeroo baay'ee nu dhiba na dhagaa bara dubbiin Waaqayyoo dhaloota harkatti rakase namoonni baay'een akka dubbii Waaqayyoo jiraachuu akka dubbii Waaqayyootti kiyyoo isaanii darbachuu jireenya isaanii jiraachuun itti ulfaate bara akkasii keessa jirra garuu dubbii gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaga'anii akka dubbii gooftaa Yesuus Kiristoositti waan hojjetamuu malu hojjetanii kisaaraan hin jiru maaliif yoo jettan waaqa keenyatu waaqa kisaaraa miti dhuma keenya balleessuudhaaf kaleessa lafaa kaasee nutti hin fayyadamne Waaqayyo dhuma keenya balleessuuf kaleessa lafaa kaasee nutti hin fayyadamne utuu dhuma namaa balleessuuf lafaa kaasee namatti fayyadama ta'e bidiruu Phexrositti fayyadamee Phexrosin harka qullaa gasha ture hin komatamus maaliif yaalamee dadhabe waan ta'eef waan itti Yesuus hin komatan hin jiru amma garuu itti fayyadamee dhuma namaan balleessu jalqaba namaatti hojii hojjetee dhuma namaa immoo kan fokkise hin taasisu kanaafuu amma gaafa dhaabattee ilaaltu tajaajiltee haa ta'u hojjettee haa ta'u mana Waaqayyoo keessa dhaabattee haa ta'u bara lakkooftee haa ta'u waan dhumni kee jalaa fokkisu galma jalatti waan harka qullaa deemtu waan kisaaraadhaan deemu sitti fakkaata ani ofitti samanee miti namatti samanee miti garuu Yesuus Kiristoos isa seenaa gaaficha hojjetettan amanee dubbadha sagalee Waaqayyoo kan irratti hundaa'e Waaqni Phexrosiin galma isaa miidhagsisiinis galma keenya miidhagsa nuunis galma keenya miidhagsa dhuma keenyatu harka Yesuus Kiristoos irratti guutuu taana duwwaa miti egaa dubbii kana gaafa ilaallu guutuu taana duwwaa miti Phexros ofii isaatii guutuu ta'e duwwaa miti garuu ollaa isaa sababii isaa guutuu ta'e Waaqni nu eebbisu kan ollaa keenyaaf hafu kan hiriyaadhaaf hafu kan quxisuudhaaf hafu nu eebbisa kanaafu ofii guutta duwwaa miti yoo Waaqayyo wajjin dhaabatte yoo akka Waaqayyo jedhetti dubbii Waaqayyootiif jette yoo goote yoo
kan hiriyaadhaaf ta'u, kan ollaaf ta'u, kan biyyaaf ta'u, kan bara isaatiif ta'uti Yesuus Kiristoos harkeetti kenna. Waaqayyo ni jiraata harkeetti kenna. Kanaafu ofiif eessa lixan jedhin nama eessa lixa jedheef iyyuu furmaataa ta'an ta'eef. Maaliif yoo jettan gaafa sana bidiruun duwwaan Phexros fa'aa bukkeedhaa galuudhaaf jedhu. Phexros fa'aa kan isaan bidiruu duwwaa fuudhanii galan duwwaa miti. Warri ollaas bidiruu duwwaa fuudhanii galuudhaaf jedhu. Kanaafidhaan bidiruu duwwaan kan hawwatame nuun jedhu. Bidiruun gamasii tokko hawwatame. Duwwaan yaaddoodhaan jirus ollaa jiraam. Amma garuu yaaddoo ollaa nama isa dhaga'eeniti guuta Waaqayyo. Duwwaa ollaa nama isa dhaga'een guuta Waaqayyo. Irraa haftee ormaaf taata. Sababii humna kee miti. Sababii beekumsa kee miti. Sababii Yesuus kana gochuu danda'uuf. Kanaafu akka dubbii keen jiraadha gooftaadhaaf yoo jenne gooftaan kun nu jiraatee nu jiraachisa. Nuun hojjetee nuuf hojjeta. Barri keenya ni dhuma. Bara hojjenneetti milkoofne jennu tuun ta'in bara gooftaan nu hojjetee nu milkeessetti jennu ta'a. Waaqayyoo isa kanatti jiraannee gooftaa dhageenye baanee akka galluuf harka isaarraa isa dhufu eebba ofii keenya hirmaanne dhalootaaf hiru akka dandeenyu ayyaana isaa nuuf habaayisu. Isa dhageenya gooftaan nuuf eebbisu. Hin galateeffanna Waaqayyoon. Waaqayyo dubbii keetiif galanni siif haa ta'u. Nama yeroo natti darbe jedhu, nama bara natti darbe jedhu, nama asii ka'ee nama hin ta'u jedhu, nama yaadda'u, nama akkasiitiif yeroo laattaati, bara laattaaf, carraa laattaafati, nama carraatti hin dhufneef carraa laattaati. Ammayyuu ani carraan qabu lafaan ka'u warra jedhan, warra kana booddee hojjetanii dubbataniis haa ta'u jiraatanii waan hin milkoofne itti fakkaatan ayyaanni kee waaqarraa haa baay'atuuf kan durii caalaa lafaa ka'anii si amanachuu. Naafis hin dhufa Yesuus Kiristoos iddoo duwwaa koo hin guuta jechuu akka danda'an ayyaanni kee haa baay'atuuf. Kan ammoo hin goota atis amanamaadha. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.